الصالحين باب الكرم والجود باب جرجيت حديث بشني فانتمي جاء حديث أبا هريرة رجعني جر وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اللهم صل على محمد وسلم إرجمان الله قال نجده ما نقصت وان الرمن جرجمان صدقة صدقة من مال وريرا وان الرمن وريل من مرة صدقة وان الرمن وان الرسجت وريل من مرة صدقة وان تكون الرسو وما زاد waan daballe Allah وما زاد الله ربي waan daballe jechuun abdan garbichaaf bi'afwiin gaari وما زاد الله Allahaan jechuudha waan daballe jechuudha abdan garbichaaf bi'afwiin irra namaa darbuu isaatiif jecha sababaa garbichichi irra namaa darbeef jecha وما زاد الله ربي waan daballe yookaan waan dabaluu abdan garbichaaf bi'afwiin بسبب عفوه للناس سبا إني نماف إردر بيبجتشا غربيتشسونو سبا غربيتشسون نماف إردر بيبجتشا ربي وان دبلو إلا عزن جبنا ملي جبنا دبل أف غربيتشا سناجتشو نم تقو إيسي غافن إردر بي واني ربي غربيتشا سنافي دبلو مالي جنان عزن جبنا ملي وان دبلو جبنا دبل أف جتشو وما تواضع واغدين قبطو أحد نمني توكو لله ربي واغدين قبطو waaf rabbiif mataasaa gad hin qabatu rabbiif tawaadu'an ta'u ilmi nama namni tokko illaa rafa'ahu Allahu rabbiin isa ol fuudhu malee azza guddabaate wajalla wal ta'e rabbiin guddaan isa ol fuudhu malee nafu namni tokko rabbiif mataa gadi qabatee tawaadu'a ta'e nafu rabbiin isa ol fuudhu malee jechuudha rawaahu muslim hadiisa kana odeessa gaari hadiisa kanarraa illee gabaabatti maal hubanna jennaan anna sadaqa laa tanqus waan irriftu jechuu dubbanna horii namaarraa sadaqaa waan irrisu jechuudha gaariidha waan abii kabshata amru ibnu saadin anmaariyyi oloof radiyallahu anhu gaarid annahu yaaboo abii kabshaan amri ibnu saadin kuni sami'ani dhagaye ergamaa rabbii dhagaye allahumma salli ala ergamaa rabbii ni dhagaye yaquulu kan ergamaa rabbii jedhu dhagaye kan ergamaa rabbii jedhu dhagaye ergamaa rabbii kan inni jedhu dhagaye jechuudha salaatatu ashkhaasin jechuudha namoowwan sadii jedhe ergamaan namoowwan sadii uqsimu alayhinna nan kakadha isaan irratti jedhe namootan sadii isaan irratti kakadha nan kakadha isaan irratti nama sadii salaatatu jechuun salaatatu ashkhaasin jechuu qaddarattan namoowwan sadii isaan irratti nan kakadha wa uhaddithukum siniifan odeessa hadiisan hoduu wayii siniifan odeessa hadiisa wayii faahfadhuu haffazadhaa yaa sahabota kiyya haffazadhaa hoduu wayii sinii odeessaa jedhe ergamaan wannan sinii odeessu maali maa naqasa waan irrifne maalu horiin abdi garbichaa min sadaqatin sadaqaarraa waan irrifne jechuudha horiin garbichi sadaqatu horiin garbichi kennatu horiin isaarraa waan irrifne jechuudha walaa zulima waan zollomamne abdun garbichi madlamatan miidhaa wayii waan zollomamne sabara kan irratti sabare miidhaa sanayyuu yookaa zollomamee nafu garbichi madlamatan miidhaa wayii sabara kan irratti sabara aleha kan miidhaa san irratti sabare illaa zaada Allahu izza rabbiin dabaluuf malee inamne maal jabina dabaluuf malee namne jechuudha yoo waan namni isa zollome irratti sabare walaa fataha baneenafu abdun garbichi baaba mas'alatiin baaba kadhaa wayii baneenafu garbichi baaba kadhaa wayii banateenafu illaa fataha Allahu alayhi baaba faqrin rabbiin irratti banu malee baaba ulaa faqiirummaa irratti banu malee nafu ulaa hiyyummaa irratti banu malee nafu rabbiin namni tokko baaba kadhaa banatee nafu rabbiin baaba faqiirummaa irratti banu malee faqiira isa godhu malee jechuudha bar aw kalimatan takkaa jecha jedhe ergamaan rabbii nahwahaa fakkiidhuma kana fakkaattu jedhe ergamaan rabbii ji'aa jira amriin wa uhaddisukum mee sinii odeessuu siniifan odeessaati hadiisan haasawa hoduu yookaa hadiisa fahfadhuu haffazadhaa isa haffazadhaa waanan sinii odeessu kan qaala ni jedhe ergamaan innama duniyaa amma dubbachuu deemaa beekaaga waa haasa'uu deema ergamaan innama duniyaa yaaboo duniyaan jedhe li'arba'atin nafarin jamaa'aadhuma nama afuriif taate jedhe duniyaan kun jamaa'aadhuma nama afuriif taate
jamaadhuma nama afuriif li'arbaati nafari abdin tokko garbicha razaqahu Allahu maalan kan rabbiin isaa kenne horii kan rabbiin isa razzaqe horii maalan jechuun qabeenyaa kan rabbiin isa razzaqe garbicha rabbiin qabeenyaa kenneef wa ilman ammas ilmii kan rabbi kenneef ilmii shari'aa ilmii jechuun falaasima adda addaa miti gaa ilmii shari'aa ilmii quraanaa hadiisaa kan rabbiin kenneef qabeenyaa kennaa fi ilmiis kan rabbiin kenneef fahuwa inni garbichi suni yattaqii fiihi kan sodaatu fiihi qabeenyaa sanaaf ilmii sanaan keessatti rabbahu rabbii isaa kan sodaatu qabeenyaa sanaafi ilmii qabu sanaa keessatti rabbii isaa kan sodaatu an beekaadhaa naftaamiidhaa jedhee gaara sana of hin keenye bar rabbiin sodaata keessatti wayasilu fiihi kan fufu jechuudha isa keessatti qabeenyaa sanaa fi jireenya jechuudha ilmii sanaan keessatti kan fufu rahimahu firooma isaa kan fufu jechuudha waya'alamu kan beeku garbichi sunu lillaahi rabbiif kan beeku fiihi duniyaa sana keessatti haqqan haqa rabbii kan beeku duniyaa sana keessatti haqqi rabbii maali jechuu kan beeku fahaazaa inni kun jedhe ergamaan bi'afdalil manaazil irra caalaa manneeniiti irra caalaa manneeniiti irra caalaa manoowwaniiti jechuudha bara irra caalaa manaati namni akkanatti eeggate fahaazaa inni kun bi'afdali manaazil irra caalaa manneeniiti gaa irra caalaa bootaati wa abdin ammas garbicha inni lammaffaan razaqahu Allahu ilman muutii godhadha razaqahu Allahu kan rabbiin isa razzaqe ilman ilmii kan rabbiin isa razzaqe walam yarzuquhu kan rabbiin immoo isa razzaqin maalan horii tokkummaa ammas garbicha inni kun faallaa sammaati kan rabbiin ilmii kenneefi horii immoo kennineef qabeenyaa immoo qabu fahuwa inni saadiqu niyyatiin dhugoomaa niyyaa kan ta'e niyyaa dhugaa immoo kan qabu jechuudha duniyaa dhabe malee ilmi islaa qaba ammas niyyaa guutuu kan qabu yaquulu kan jedhu garbichi sunu law anna lii ayosoonaaf ta'e maalan horiin odoonaaf ta'e la'amiltum bi'amali fulaanin silaa nan hojjadha hojii ebeluu nan hojjadha jedhas ayitu akka ebeluu rabbiin qabeenyaa naa kenne silaa akka ebeluu saddaqatee zakkaatu sanatti saddaqadhee zakkaadha jedha fahuwa inni biniyyatihi qaqqabaadha niyyaa isaatti jechuudha biniyyati niyyaa isaatiin tahaadha jechuudha fahuwa inni biniyyati niyyaa isaatiin tahaadha jechuun isa qaqqaba jechuudha niyyaan isaa fa'ajiruhumaa niyyaa isaatiin namticha sana qaqqaba jechuudha fa'ajiruhumaa ajiriin isaan lamaan isaa wal qixa gaafa akkanatti niyyatee ituun akka isaa qabaadhee saddaqadhee jedhee niyyate ajirii yoo argachuu dhabe gaayyaa niyyaa sanaan ajirii namticha qabaatee saddaqate zakkaateetti qaqqabaadha jechuudha wal qixaa'uu ajiriin jira wa abdin ammas tokko garbicha gaa razaqahu Allah kan rabbiin isa razzaqe duniyaan kun nama kanaaf taate dhaadhaaf dubbanneerra kaan li arba'i jedhe miti nama lama dubbanneerra nama lama moo dubbachuu deemne wa abdin ammas garbicha razaqahu Allahu kan rabbiin isa razzaqe maalan horii kan rabbiin isa razzaqe walam yarzuquhu ilman kan rabbiin immoo ilmii isaaf hin kennine ilmii shari'aa waan tokko hin beeku qabeenyaa maqaba malee ilmii hin beeku boottiidhaan bulaayyuun caammaa fayin gaarii in sagadu isaa ilmii maaliitiin sagada fahuwa yakhbixu ilmii malee kamiti sagadama fahuwa inni yakhbixu kan jechuudha balleessu namtichi sunu kan balleessu fi maali horii isaa kanaan keessatti bigayri ilmin beekumsaan malee kan balleessu horii isaa kana beekumsaan malee kan walii gaffacaasee fixu laa yattaqii kan hin eegganne fiihi horii isaa sanaan keessatti horii rabbiin kenneef sanaan keessatti kan hin eegganne maal rabbahu rabbii isaa kan hin eegganne jechuudha rabbii isaa kan hin eegganne walaa yasilu ammas kan hin fufne fiihi horii sanaan keessatti rahimahu yaa boogaariidha firummaa isaa kan hin fufne jennaan firummaa isaa kan hin fufne kan fira isaallee qabeenyaa qabu sana keessatti hin maxxanfatin jechuudha walaa ya'lamu kan hin beekne lillaahi rabbiif fiihi horii sanaan keessatti haqqan haqa rabbiin horii sana keessaa qabullee kan hin beekne jechuudha garbichi kun fahaaza inni kun bi'akhbasi irra fokkataa irra ajaa manaazili bootaati
namni akkanaa kuni irra ajaa'ibootaa gala jechuudha. Namni rabbii warii itti kennee qabeenyaatti kennee jennaan ittiin firooma maxxanfachuu wallaalee ittiin rabbiif zakaa keessaa sadaqaa keessaa baasuu wallaalee kuni bakkuma hin taane itti facaasaa oolu horiisa inni akkanaa manzilaa hajaa manzila fokkataa gala jechuudha. Wa abdin ammas sadaffaa dubbanni amma arfaffaa dubbatuu deemna. Wa abdin ammas garbicha lam yarzuquhu Allah kan rabbiin isaan kennin maalan horii qabeenyaa kan rabbiin isaan kennin walaa ilman ilmi illee kan rabbiin hin kenniniif fahuwa inni immoo yaquulu kan jedhu law anna lii maalan ayyosoo naaf ta'e qabeenyaan jedha fiihi qabeenyaan utuu naaf ta'e isa keessatti bi'amali fulaanin silaanan hojjedha hojii ebeluun hojjedha jedhe akka ebeluuttan silaa faxaraanii haalisi mana biiraa dhaabee mana zinaas dhaabee fu'aa jedheen fataa jedheen caammaa koo jijjiiradhee jiraadha jedha. Akkasii bar niyyaa hajaa. Fahuwa inni biniyyatii hin qabu si bar inni niyyate malee yaa gowwa. Fahuwa inni biniyyatii niyyaa isaatiin tahaadha jechuudha. Akkuma niyyateen ta'a. Fawwiziruhuma wanjalli isaan lamaanii wanjalli namticha qabeenyaa qabaatee qabeenyaa isaatiin rabbiin eeggachuu dhabe akka fedhe qabeenyaa kana godheefi inni immoo duun qabaadhe akkuma isa kanaa godhe inni jedhellee sawaa'u walqixa wanjalli isaanii jechuudha. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث كن حسني صحيح جاء الترمذي قباب متديسة كان راوني نتي وبنو مالي جنان الدنيا نمو عرفان كان افتاتي نمو عرفان كانت الدنيا كيسا جراتاتي لمان درب ربنا هاتاسسو لمان درب تخيري لمان درب الرا تكون درب ربنا هاتاسسو سوريك أباتي علميس أباتي صدقاتي زكاتي علمي سداني سجتي دنيا لا سجتي ربنا هاتاسسو جيتو بابا صدقا كيسا جرغا ولو فيمي وانا عائشة رانسي وديس رضي الله عنها اللان جبنا سيرا فقيس ربيني سيرا جالتو قالت أنهم نجت عائشان أنهم إسان أين يديرو أنهم إسان أصحابني عائشة جتشورا آلي بيتي إرقما ربي زبحوا نقر رأتا نقلتا جت شاتا ريتي ويقلتا جت ديرو جيسان ريتي نقلتا ما reettii wayii qalatanii jetti Aishaan aaliin nabi Muhammad kuni gaa warreen manneeni faqaala ni jedhe ergamaan rabbii faqaala nabii sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni jedhe maa baqiya minha waa afeeraa reettittiirraa jedheen ergamaan reettittiirraa waa afeeraa laata yaa Aisha jedheen qaalat ni jetteen maa baqiya minha reettii sanarraa waan tokko nafne jetteen sadaqaatti finne utuu kakkennan nuuf finne maa yaa ergamaa rabbii illaa katifuha ceekuusii malee ceekuusii xiqqishoo malee waan tokko nafne reettittiirraa jetteen قال نجد الجمان هي بقي كلها شفت سيتونو أفتجر تجدين غير كتيفها تأكو سيمله شفت سيتونو أفتجر تي تأكو سي أتي أمانو أفتجر تغنا نونمني ماله إني كان أكرار أفتشك أني إساتو كينيا إساتونو أفتجر يجد الجمان ربي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وقال حديث حسن وتو كينيا تي أمام جدا sadaqaa isa saddaqatee fixe sanaan dhumeera jedhaa banne keenya akkasii miti dubbaan inni saddaqattee zakkaattee karaa rabbiitti kennatte siifafe isa tarra jechuudha lafaa qabdutu kee miti wamaanaa humaanaan tasaddaquu saddaqadhaa jechuu bihaa isii saddaqadhaa jechuudha mirgamaan rabbii yeroo kana jedhu isii saddaqanne jechuudha bar illaa katifihaa katifa isii malee ceekuu isii malee cufa siyyuu gaari qaala tasaddaquu ni saddaqatan jechuudha bihaa isii ni saddaqatan jechuudha kunooti ni saddaqatan jechuudha illaa katifahaa ceekuu isii malee saddaqannee finne jechuudha bar faqaala ni jedhe ergamaan baqiyat lanaa nuuf hafte isiin fil aakhirati aakhiraa keessatti nuuf hafte illaa katifahaa ceekuu isii malee ceekuu isii si'atan mala faa qabna jettu kanatu nuuf hafne malee isiin inni ati ol kennannee aakiraadhaa kennannee hunduu keenya nuuf hafee jira jedhe ergamaan baamni kun adiinni kun illee adiisa maal nu dallalu jennaan akka nu saddaqannu akka nu horii qabnu irraa saddaqannu hadiisa nu gargaaru jechuudha waan asmaa binti abii bakri siddiiqi radiyallahu anha asmaa raansi odeessa asmaa intala abaa bakriin raansi odeessa radiyallahu anhumaa allaan jibbana isaan lamaan irraa fageessu sababaa dalagaa isaan irraa jaallatuutiyyaa qaalat ni jette قال لي رسول الله اللهم صل على محمد وسلم ارجما ربنا انجد جنان ارجما ربنا انجد اي قال ارجما ربنا انجد جت اسمان كوني قال انت لا بابا كريتي وبليتي عائشاتي ايه
akkasi jechuudha. Ergamaa obboleettii warra isaati jechuu bar. Ergamaan rabbii naan jedhee jetti isin gaariidha. Laa tuukii naan jedhe ergamaan rabbii. Laa tuukii in lakkaa'in fayyuukillaahu aleek rabbiin sirratti lakkaa'a. Qabeenyaa qabdu lakkaa'in birriillee lakkaa'in. Maaliifi rabbiin sirratti lakkaa'a jechuudha. Waan namaa kennitullee lakkaa'in. Lakkoofteen kennin rabbiin sirratti lakkaa'a. Akkas jechuudha. Maaliifi akkas jechuun fayyaqxa'u maaddata rizqi. Rabbiin sirratti lakkaa'ee rizqii sirraa kutaa. Gaafati lakkooftee waa saddaqattee yookaan kennattee yookaan uuma lakkoofteechi keessa rabbiin lakkaa'ee rizqii sirraa kuta waan ta'eefu hin lakkaa'in jedhe ergamaan dhugaadhaa bar qabeenyaa lakkaa'uun dhowwamaadha. Horiifaa irra caalaa birrii kan utuma lakkaa'uu dhiiftee bareedaadhaa'u. Akkuma lakkooftuuni waa keessaa kaa deema jechuudha. Wafii riwaayaa tokkoon immoo anfiqii kennadhu jedheen asmaanaan kennadhu. Aw infaxii takkaa kenni tokkuma jedhan kennadhu horii kee. Aw indahii takkaa dhangalaasi. Walaa tuxsi in lakkaa'in immoo ammanan kennadheem. Hay ammanan kennadhe achi qaba. Ammanan jettee lakkaa'in. Fayyuuxuusillaahu aleek rabbiin sirratti lakkaa'a. Sirratti lakkaa'e ammana naa kennite niimaa koo kanan si biraa qaba ammanumaa jedhee sirratti lakkaa'e immoo si adabaa hin lakkaa'in. Walaa tu'ii ammoo jechuudha hin dhowwatin gaariidha. Fayyuuxillaahu aleeki rabbiin sirratti dhowwata. Rizqii si dhowwatee akkati waan nyaanne akkati waan uffanne akkati waan obaafamne si godhaati. Rizqii sirraa kutee waan lakkaa'ini waan naman dhowwatin muttafaqun alayhi Bukhaarii Muslimii jechuudha. Infaxii jechuun bilhaa ilmuu malaatti qaraanee wahoo inni bimaanaa maanaadhuma anfiqiiti. Anfiqii jechuunis wakazaalika maanaadhuma tokko. Indaxii jechuudhumaan maanaa tokko jedhanii hadiisa kanarraallee gabaabatti nuti hubannu maali jennaan akka qabeenyaan saddaqatamuu qabu saddaqachuun akka barbaachisaa ta'e hadiisa kanarraa hubanna jechuudha. Waan Abii Hurayrataa oloofi radiyallahu anhu qaala annahu waan Abii Hurayrataa radiyallahu anhu annahu sami'a rasuulillah Allahumma salli ala Muhammad wasallim Abaa Hurayraan ergamaa rabbii dhaga'e yaquulu kan ergamaan rabbii jedhu dhaga'e. Mathalul bakiili sifti nama donnaa jedhe ergamaan rabbii nama donna wanni isin ittiin beektanu jedhe wal munfiq sifa nama donnaatii fi sifa nama kennatu wanni isin ittiin beektanu kamathali rajulayni akka nama lamaati. Fakkeessuuf deema wanni ergamaa rabbii rawaa fakkeessu hin jiru. Sifti nama donnaa sifti nama waa kennu akka isin ittiin beektanu kamathali rajulayni akka nama lamaati. Alayhima nama lamaan sanarra kan jiru. Junnataani qamiisni lama nama lamaan sanarra iyyuu qamiisni lama kan jiru min hadiidin hadiidarraa kan ta'e qamiisni sunu oyyaan kan jiru jechuudha bar qamiisni wayii kan jiru jara lamaanirra iyyuu qamiisni jaraa sun iyyuu min sudayyihimaa harmoowwan isaaniirraa qabee ilaa taraaqiihimaa amma jechuudha ilaa taraaqiihimaa amma lafeewwan morma isaaniitti kan ta'e ilaa huccuun jarra ofirraa qaban sunuu jedhe ergamaan arma isaaniirraa qabee amma lafee mormaatti kan ta'e huccuun jaraa kunu bucuudha jechuudha bar akka nama huccuu kanaa uffataa jiruuti jedhe namni donninii fi namni jechuudha arjaan kan isin ittiin beektan. Fa'ammal munfiqu inni kennataanii inni waa kennatu falaa yunfaqu hin kennatu illaa sabaqat ballattuun malee akkuma inni kennatuun uffanni isaa kun ballattuun malee nafu jedhe ituma ballattuu akkuma inni kennatuun ituma ballatee fi isa ga'u malee nafu jedhe. Awwa farat takkaa wal geessu malee naftu alaa jildihi qaama isaarra wal ga'u malee nafu jechuudha. Akkuma inni kennatuun gada deemee dhufee garraa isaa cufee garaa isaarraa gad cufa jechuudha. Hattaa tuqfiyaa amma dhoksitutti banaanahu quba miila isaa amma dhoksitutti wataafu atharahu amma haxooftutti karaan irra deemu inumaa quba isaarra iyyuu gad darbee miila irra iyyuu gad darbee amma inni lafarra haxaa deemu tokkotti amma kanatti guddataafi jedhe uffanni kun akkasi fakkeenya akkanaati jedhe. وأما البخيل إني مودغنا موسني والصفاتي جد إني مودغنا تأي فلا يريد وان فدو جد أينفق كنتشو شيئا وان تكو كنتشو فدو جد إلا لزقت مت أنتم ملي كل حلقة شفتي أمرتي نكياتو مكانا بكاسيتي مت أنتم ملي أكاس جتون أفتني نكياتو أكاس ما نتي مت أنتي قباب تاريمو ملي نفو جد إسين إسلابو شوكياتي زون مكانا بكما سيت فهو يوسعها إني منبلي سجدي قديم بوتات جدي أركي سجدي وانسان إذني مقدين دفتو جد كنا دوغنا كاني فلا تتسع إسيوان بلت تجد متفقون على بخاري مسلم أكل جتون
fakkeenya kana lamaanii jechuudha. Ilmi namaa addunyaarra jiru kuni fakkeenya kana lamaanii dogniif arjaan kanaan adda beekamee. Aljunnatu jechuun addur'u ansolaa jechuudha. Wamaanaahu maanaan isaa annal munfiqa yaaboo inni kennatu kullamaa anfaqa cufuma kennateeni sabagat ni ballatti waxaalat ni dheeratti hattaa tajurra wara'ahu hamma booda isaa dhoksee harkifamee deemamutti amma booda isaatiin akka huccuu ta'e lafa harkifamaa deemamutti isaa ballataa deema jechuudha. Namni waa kennatu وتخفي أما أكسيتوتي رجليه ميلا سالمان وأثر مشيه فانا ساديم سالم أكسيتوت وخطواته بكا نتركان فتو لما أكسيتوت لفا أرادين تججون أما نوئيتي ربي إنما صدقتو نما كنتو وكانت تبليس ججون عبر الدنيا كانت ربي إنما واكنتو نما واسدقتو تبليس نما وان صدق النتي ولكن يبلسوا بكما سنة أنا متيجي أتشوف خيسنا ناجتشو جاري أديسا كان الله لقى بام وتمالو بنا جنان كنتا كانوا أجاجوا بابا كنا خيسا جرا وان تيفو جتشو جاري أولوفي وعنو سمران سيوديسا قال نجي قال رسول الله جاري قال رسول الله اللهم صل على إركمان الله نجي من تصدق نمني صدقته بعدل تمرة كتة تمرين نمي صدقة جناني كتة تمرين نمي صدقة أي من كسب طيب كسب حلال الرا كسب حلال الرا جنان كسب حلال الرا نمي صدقة ولا يقبل الله ربي نمون كيبلو إلا طيبا غاري ملين كيبلو جتشور ربي فإن الله يقبلها إسين كيبلا غافا نمني وان حلال الرا صدقة وان غاري الرا كنتيجر ربي نموسي كيبلا فإن الله نموسي كيبل بيمينه مرقى ساتين كيبل ثم يربيها إيغانا أمو إسي قدس ربين نمني قافا وان حلال را صدقتي وان حلال را كنتي جري أركا مرقاتين كيبلي كي ربين إسي مو قدساتي لصاحبها صاحبة ساتي أجمان قدس ربين كل كما يربي أكما قدسوتي أحدكم تقون كنسان فلوه إلمو فرد ساكما نكونون سي كدامي بكا غاري چيف سي قدسوتي ربين قافا نمني وان غاري را صدقتي أكنت قدسا في جيتشون حتى تكون أما توتي مثل الجبل فكي تبا أما نتوتي ربين قدسا في جيتشون متفق على البخاري مسلم الفلو جيتشون بفتح الفاء تقراني وضم اللام تقراني وتشديد الواو تقراني ويقال نجلم أيضا التدي بني بكسر الفاء تقراني وإسكان اللام تقراني وتخفيف الواو تقراني فلو جنة الواو واوي وهو إني المهر المفرداتين فلوي جدام جيتشون غاري كان الرالي حديثة باب صدقات يجو صدقات وجاجا وعنه عن النبي اللهم صل على محمد وسلم قال نجر الجمان بينما رجل قدون ما قربان ديموت يجو آية غاري وفي رواية كوني ولا يسعود ولنبو إلى الله قال ربيت إلا الطيبة غاري ملوا قال ربيت ولنبو جتشو غاري لا وعنه سمران سيودي ثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال نجر قمر ربي بينما رجلون قدون ما قربان توكو جد رجل قربان توكو يمشي ديمون بفلات بكي كيس من الأرض لتشيرا كنتي فسمع ندقى قربان صوتا سقلي ويدقى تما كرار دي ماجنون تو بكي كيس دي ماجنون سقلي ويدقى في صحابة دومي سكيسة سقلي ويدقى اسكي حديقة فلان أباسي هويرو أبلو أباسي إدو إبلو أباسي هويرو أبلو أباسي كان جدا مدقى اسكي أباسي حديقة فلان هويرو إبلو فتنحى نفقات إتو مكنا جدو فقات قربان سن ذلك الصحاب دوميسا سنان نفقات دوميسي سن إتو مكنا جدو فقات جد دوميسا كيسا سقلي ويكنا دام هويرو إبلو أباسي هويرو إبلو لكي أباسي كجدو وي فأفرقا ندنقلا ماء بشان في حرة كتا قراتش كيسة تنقلا يوكا كتا قراتش كيسة تنقلا ججود فإذا شرجة وقم كان كرام بشان ياهو من تلك السراجي كراسا نراكا نتاي كرال إيينسا سنراكا نتاي ججود كراسا قليسا نراكا نتاي قد استوعبت dhugumatti kan guutamte arge gurbaan dhufe sagalicha dhaga'ee darbee miti sagaleen darbe gaa'e sarra dhufee darbee miti deemaa dhaqee ni arge kan guutamte wayi arge karaa wayi
ذلك الماء بشان سن را كان غوتم تيارجي بشان دومس جچ سن كيسا دغه را كان غوتم تيارجي جچو كله شوفسي ذلك الماء كله شوف بشان سن كان غوتي ارجي جچو فتتبع ني وردو فغاما اي صدق ارتي بشان كون جدي دلا ديمي ويرو كان ويرچ من دغه لا لغا بك بشان كون دقا جدو لا جدي نجي ني وردو في الماء بشان سن وردو في فاذا رجل اوغما كان غرباوي قائم كان ني دابتو ارجي غرباوي اما بشان روبيغا رومني في لفيتي فوردور مساتي روبيكا اي لغا كيسا لولا كيسا ديمي دقا جرا إسارة كاجرو أرجع دوكا ديمي بشان كنا دوكا ديمي وقوم كنا فإذا رجل وقوم كنا قربان قائم أبتار في حديقته هو يروس أكيد سنيد أبت يحول جرجع جلچ الماء بشان بمساحته حكافة ساتين بشان جرجع جلچ قربانو يروك سن أبته حكافة ساتين بشان جرجع جلچ فقال نجرين له إنسان قرب رجله كنا جل على رجله سجله كنا دقيق جل أجامة يا عبد الله يا قربيت ربي لما قارد فقال نجري قربان له إسا يا عبد الله يا قربيت ربي ما اسمك ينمك عنك جدين سقلي إسا صحابة دومي سكي سادقي والفقات شقا فتشو ديما بر قال نجري قربيت فلان إبلو جدين للاسم الذي سمع في الصحابة مقا إسا دومي سكي سادقي سنيمي في إبلو كا جدين أنا إبلو نجرى ما جدين مقا إسا دومي سكي سادقي إسان سميه إسابر فقال له إسان نجد يا عبد الله يا قربيت ربي جدي أما قربيتي غافة ما جدوكون لما تسألني عن اسمي ما أمك أقرانا غافة تيجدين أتوك رادي مارتا كفتمك أقرانا غافة تجنان فقال نجد إني أني سمعت صوتا سقلي وين دقائي في الصحابة دومس في الصحابة دومس كيسة سقلي وين دقائي الذي هذا ماؤه دومسيتش إسا إنكم بشان ساتئي الذي هذا إسا إسيتكم ماء بشان ساتئ دومس إسا إنكم بشان ساتئ كيسا تنمك أغاية يقول كنجد إسك حديقة فلان وباسي ويرو إبلو وباسي كنجد نغاية لسمك مكاكي كان نغاية جدين فما تصنع مكاكي سميكي سادبتا من أكا ويرو إبلو وباسا جدا من نغاية مكاكي فما تصنع ميمالو موجد فيها ويروكي كنا كيساتي مالو جاتي جنة ربنا كنا مكاكي دوميسا كيساتي وامي روبا دوفا كيتي سي ارجي ويروكي سي اوباسي جدين ميوان كنا نايم جنة فقال نجر قربان أما إذا قلت إيغا كنا جتيغا جدين هذا كن جدين فإني أني أنظر نانيغا جدين إلى ما يخرج منها غرواني سيراباتون تا إيغا جدين ألانو يروكو كنا وبافده جدو موندا ملكو راجد ويروكو كنا لانو بافده كاو واني سيمباتو نيغا جدي تاي واني سيمباتو لالا جدي وانو يرونكو كمباتو فريسي لالا جدي فأتصدق بثلثه ننصدق الدج سلوسي كبينياكو تكنا ننصدق الدج وآكل ننيادا أنا أني في عيالي بيتسمنيكو منينا نيان نجد سلوسه سلوسي كنا نيان نجد سلوسي كنا نيان بكا سديتي بازي بكا تكو صدق بكا تكو منيان نجد وأرد فيها ثلثه إسي كيساتي منن ديبسا sulusi mo deebiseen ammas facaasa jedhe deebiseen facaasa ila bakka sadiitti baasee tokko saddaqa ta'e bar tokko ni nyaata tokko mo deebi'ee ammas firee godhee tan facaafadha rawaahu muslim sababa kanaayyuu rabbiin na jaallatee tarii duumessaa naa ergee bokkaalee hunfaagooti naa ergee ta'a malee waan biraan qaban jedhee boo subhaanallah kana jechuudha alharra jechuun al-ardul mulbasa isi ardii isi uffifamtuu taate hijaaratan dhakaa sawaadan dhakaa gurraacha isi uffifamtuu taateen iyyuu harraa jedhama jechuudha. Astarjatu jechuun bifa teessiniitti qaraanee moo jamaadha. Waiskaan irraa itti qaraanee jiimiitti illee qaraanee hiya isii masiilul maa karaa bishaan irra yaa'uun jedhama. Karaa bishaan irra yaa'uun jedhama jechuudha. Hadiisa baaba jechuudha sadaqaa finne baabni adiinni kun illee akka namni saddaqate waan rabbiin nama saddaqate ta'u irraa hubanna jechuudha. Waan rabbiin nama saddaqate ta'u hadiisa kanarraa hubanna inshaallah. بكا كان بولا بكا كانت الامنا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبالله التوفيق